Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi bulchiinsa magaalaa Adaamaatii wal ta'uun namootaan dargaggeeyyii 1,000 oliif carraa hojii ajaa'ibaa kan uuman. Hayyee mee eenyu jedhamtu maqaa keessanii fi iddoo irraa dhuftan wanti amma dalagaa jirtan illee maal akka ta'e achumaan nu ibsitanii jalqabamee maqaa keessan irraa eegallu. Maqaan kiyya Abdusalaam Abdallaa jedhama. Kan inni irraa dhufe Arsii Asallaa Aanaa Jajuutti. Hayyee mee sababa maaliif dhuftanii? Asitti sababa hojii dhabdoota guunii akkuma arguu jirtan sheedii. Iddoon itti argamtan kun maal jedhama? Iddoon itti argamnu kun Malkaa Adaamaa jedhama. Hojii maal dalagaa jirtanii? Wanta amma asitti argaa jiru immoo meeshaa handaaqqoon yookiin immoo lukkuun itti dhuyduu fi itti nyaattu dhiqaa jirtan naaf fakkaata. Kun itti dhuyduu. Kuni kalau kulit itu kaitannya saya ini jira, undur sana itu jira. Ini diddiiman kun maal am? Ini kun roto kami sana kudugan. Adiin. Hayyeen diiman suno. Ini diiman kaitannya saya ini jira, biasa jira sana. Itu biasa jira. Hayyee handaaqqoon hoo eessa jirti? Handaaqqoon keessa jiran. As mana kana keessa? Mana kana keessa jiran. Mana kun isin nagartanii? Hayyee. Mul'ata? Daa'imni handaaqqoo as keessatti argamanii hangamiin ta'a tilmaamatti? Tilmaamatti hanga 2,000. Hayyee mee isin haalli irratti gurmooftanii hojii kana itti eegaltan haala kamiin? Haala mijaa'aadhaan gurmooyne uummata nu gurmeessan illee galanni isaan haa ga'u. Hojii nuuf uumanii jiru. Hayyee. Galatooma hojii dhabdoota turre. Hayyee. Akka hojii uumannuuf warra carraa nuuf kenne baay'ee isaan galateeffanna. Hayyee. Isinuma qofa moo as keessatti sheedota hedduu argaa jira? Sheedota hedduutu jira. Sheedii mararrattu tiimii nama tokko tokkootiin nama 20 hayyee godhanii gurmeessanii hojii uumaniitu jiru. Hara qeerroo baay'eedha. Mee as keessatti qoodni isin qabdan yookiin immoo tuyyuu wanti isin qooda kana keessatti hirmaattan maaltu jira? Qooda kana keessatti gahee guddaa qaba. Hundi isaatu gahee isaan qaban. Hayyee. Qaaman argamanii wanna kana kunuunsunu gahee guddaadha. Kunuunsu jirra ammallee kana caalaan kunuunsuna. Tole kana fakkaata. Giddugalli kun Malkaa Adaamaa jedhama naan jettanii. Bosonni isin duubatti mul'atu kun maali? Bosonni akkuma arguu jirtan kana lulla haaraa. Hayyee. Maqaa isaan beeknu bosonni wajjin agarsiisa. Baay'ee bareeda. Isin aanaa kamirraayi kan gurmooftan ganda kamirraayi? Ganda Migira. Aanaa no? Aanaa Lugo. Kutaa magaalaa Lugoo aanaa Migiraa achuma ganda Migiraa irraa jechuudha. Aanaa Migiraadha gandi Lugo. Magaalaa Lugo. Hayyee mee asumaan amma gaafii tokkoon isinii qaba. Lukkuu tan hojjettaniitiin bu'aan isii hoo maal irraa argattu? Sababa maaliif handaaqqoo kana hojjechuu eegaltan? Handaaqqoo kana hojjechuu eegallee bubullee jira. Asaidha. Bubullee jira. Kanaafuu xiqqimni amma kennu kaanii jiran. Xiqqimni immoo irraa gaafa arganne hunda isinitti mooyyaa. Ammaaf xiqqimni kennutti hin geenye hanga takka gaafa xiqqimni kennuu jammaran nu dhuftanii akkasitti wanna jiru guutuu waliin haasa'u. Hayyee galatoomaa ulfaadha. Hayyee akkam jirtan obbo Rahmatoo Saaddoo? Mee jalqaba irratti walaa barru isin eenyu jedhamtu maqaa keessan nagaa dhagaye isin dubbise eenyu jedhamtu eessarraa dhuftanii? Maqaan kiyya Rahmatoo Saaddoo Tumbii jedhama. Hayyee. Itti gaafatamaa waldaa Marsan jedhama. Hayyee. Kazaama iddoo sheerii keenyaatti argamne Malkaa Adaamaatti. Hayyee. Amma urga ganamaati urga kal'ee irra silaa anin beeku hin dalaganna. Hayyee. Kamanuma nu akkanatti dalagannu kana namni gariin yookiin kan dhufee nu laalle kan dhufee waan tokko nu genne achumatti siyaasa bichaa haasayanii uummata akka nu godhanii taarii kanaaf mana kanarratti Anaa Umarii Kaliilii Saadaa nama afurii dhiigni keenya dhangala'ee waan hin hojjenne nama kaan irraa liqaa gaafataa liqaa fudhataa lubbuu lukkuu keenya baraaruu fi
lukkuu jechuun lubbuun namaatii fi lubbuun lukkuu haga tokko akkas akka taanii asiin geenne nutu beeka. akkas Amma dammoo kanarratti nutti ulfaatee jennaani liqaa gaafannee jennaani mootummaan bakkaraa baankii siinqeetiin liqaa gargaarsa siinii goonaa nuun jedhanii jennaani. Akkas. Amma iddoo sheediititti silaa mana keessa homaa midheeffanneetiin lukkuu keenya du'a dhoogginee kaduullee du'a hambifannee akkas baasii namarraa kaanirraa liqaa liqeeffataa fi akkas lukkuu keenya hambifannee akkas itti gaafatamaa nama kunoo maannoo Kaliil ka jedhamu nama irraa deebi'ee gara 30,000 50,000 80,000 walumaa galatti gara 100,000 umarii waliin nu liqeeffatanii haga humnaa dadhabne ayyee akkasitti liqaa liqeeffataatiin bakka amma lukkuu keenya lubbuu hambifannee itti waan jirruuf amma haga ijoolleen kanaan walitti gurmoomne jennee silaa ani beeku gammachuu irra jirra. Mootummaan kennallee haa galatoomu, kaabineen teennallee haa ulfaattu, haa galatoomtu ijoolleen itti gammannee irraa gammadaa. Asirratti lubbuu lukkuu kanaatiif anaa waliin namni wixxisee anaa waliin namni wanna jedhu Kaliilii, Umarii, Saadaa keessayyuu namni afuriin kunniin ani beeku yoo du'a lubbuu kana waan hambisee fi galatooma ulfaadha lukkuun keenya lubbuu hafuu isaaniitiif ulfaadha galatooma jenna. Obbo Kaliilee mootummaan nyaadha guddaadha nuun jettee ammallee gammannee irraa gammada. Waldeenni keenya walaa qabannu dammoo manni keenya istaadiyeemii ajaa'iba nu ta'e kaabinee warri magaalaalee dhufanii lukkuu keenya laalanii itti nu gammadaa deemanii maaltu akkana nu godhe walii galtee keenya akkana nu godhe. qaama mootummaa keessaa warroonni baay'ee galatoomfachuu qabnu. Ani daagu kiyyaan ka beeku keessattuu bilillee dabalatee caburee akkuma san immootu hojjettoota warra hojii uumtoota irratti waajjira san keessa dalagan hunda isaanii galatoomfachuu barbaadna. Kutaa magaalaa irraa abdiin faa jechuudha. Namoota ajaa'ibaati namni kun. Maaliif jennaan kuftanii ka'a dadhabdanii immootu hoodhaa nyaadhaa jedhanii hojii kana nuu kennanii isaan kanneen ani immoo galatoomfachuu barbaade. Isinuu mee eenyuun galatoomfachuu irraanfatiin? Kan qabdu guyyaa irraanfatte wanti ati qabdu sun irraanfatame taanan ufuma keetuu dagatta jechuudha. Waan biraatiif tattaafatta. Kan namaa irratti xiyyeeffannaa kennuu eegalta. Humna qabdu beekii tarkaanfadhu. Hanga har'aa maaliin qaba? Hanga har'aa akkam ture? Maal keessa ture? Maalirra jira? Wantootni yeroo sididan yookiin immoo si dadhabsiisan dandeettii akkamitti keessa ceehaa turte? Gaafilee garaagaraa akkasitti dhufe. Akkamitti keessa ceehaa turte? Gaafilee sana akkamitti mo'ataa turte? Waan qabdu waan beektiif jechuudha. Waan biraatiif miti. Tokkoo isaatiillee waan biraatiif miti. Dandeettii kee tasumaayyuu hin irraanfatiin. Of eegi. Akkas hin irraanfachiifne. Wanti xixiqqooleen gufuuleen sitti ulfaachuun. Hammeenyi garaagaraa sitti ulfaachuun. Wanti ati hin yaadin sitti ulfaachuun. Humna keessan si irraanfachiisuu danda'an. Gonkumaa hin irraanfatiin. Gaafa humna kee irraanfatte eenyummaa kee dagatta. Uf gatta. Yeroo ati kufte ka ol si kaasu hin jiru waan ta'eef kan qabdu hin irraanfatiin. Wanti ati qabdu beekumsa irraa ta'uu danda'a. Dandeettii garaagaraa ta'uu danda'a. Kennama adda addaa ta'uu danda'a. Hayyummaa ta'uu danda'a. Qabeenya ta'uu danda'a. Mallaqa ta'uu danda'a. Ilaalcha ta'uu danda'a. Namootaan hawaasa keessatti namootaan hedduu beekuu dandeessa. Yaada mo'ataa adda ta'e qabaachuu dandeessa. Waan qabdu garuu irraanfatte taanaan addunyaan tun akkasii.